lolli baqattoonni ijoollee teenya tan biyya arabaa jirtu oofaa jiran kun maqaa Harargeetii fi Arsiitiin ilaalchisee yaadni kiyya kan armaan gadiiti kan jedhu Sheek Jamaal Ali Arsii fi Harargeen ummata Oromoo kan biraatillee dabalatee jechuudha. Biyyooma namooma Oromiyaa obbolummaati fi amantaallee ummata waliin qabuudha jedha. Kanaafuu dhugaan jirtu kan armaan gadiiti kan jedhu Sheek Jamaal Ali ummanni kutaa gandaa fi gosummaadhaan wal lolu qaroomina hin qabu, beekumsa hin qabu, naamusa hin qabu, hegeree hin qabu, namummaa fi diinillee hin qabu jedha. Dhukkubni hawaasaa hamaan lola naannummaa gandummaatii fi gosummaati. Dhukkubni akkasii dhukkuba keessaahuu dhukkuba hundee hawaasummaa diigee balleessudha. Dhugaa jiru dubbatuudhaaf lolli gandummaadhaa gootummaa osoo hin taane luyinummaadha. Beekumsa osoo hin taane wallaalummaadha. Akkasumallee seer dhablummaan akka babal'atu taasisuudha. Sanyii abaaramtuu rabbiin kasaaraa diinagdeetii fi hawaasummaa itti fedhetu gandummaadhaan wal lolaa oola jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Waan tokko yeroo ganda maqaa daawwatee lolu waan ganda isaa bilisoomsaa jirutti fakkaata. Yaanni kiyya hawaasa koo jaalatamaadhaaf haala armaan gadii kana. Lolli kun qaroomina osoo hin taane gowwummaadha. Ijaaramuu osoo hin taane diigamuudha. Yaa obboleeyyan kiyya akka biyya diigaatiin jirtan, akka hegeree hawaasa kanaa balleessaatiin jirtan sirriitti hubadhaa. Gama biraatiin namoonni ibidda kana keessatti qoraan yookaan jecha ibidda kana qabsiisu yookaan itti fufsiisu keessaa qabdan dallansuun rabbii abaarsi ummata miskiina abaarsi haadhaa fi abbaa ijoollee miskiina haala kanaan wal dararaatiin jirtanii yookaan qabdanii dararaatiin jirtanii kun akka isin irratti jiraatu hin dagatina. Karaaleen ibidda kana itti dhaamsuu dandeenyu maal faadha kan jedhu Sheek Jamaal Ali yaada isaa itti fufa. Tokkoffaan ulamaa'onni, hayyoonni, manguddoonni, namoonni madraka yookaan bakka carraa dubbachuudhaan irratti argatan cufti akkasumallee namoonni miidiyaa kana irratti hordoftoota baay'ee qabdan cufti balaaleffachuudha. Lammaffaa namoota hojii fokkottuu kan hojjetan footoo isaanii waliif sheer godhanii biyya ambaatii fi yeroo biyya teenyatti galanillee seeratti dhiyeessu. Sadaffaa namoota wal lolan namoonni bira jiran walitti araarsuu obbolummaa fi waliin jireenya keenya cimsuudha. Afraffaa namoota ibidda kana babal'isan balaaleffachuu hawaasaafillee ifa godhuudha. Akkasumallee warra ibidda kana dhaamsu irratti hojjetan deeggaruu fi cinaa dhaabbatu akkasumallee ergaa isaanii waliif sheer godhuudha yookaan waliif qoqqooduudhaan babal'isuudha. Yaa Rabbi ummata keenya beelaaf jecha biyya isaatirraa ba'ee biyya ambaa keessatti miidhamaa jiruuf dirmadhu harka zaalimaa irraa nuuf qabi jechuudhaan yaada isaa kan goolabu Sheek Jamaal Ali dhimma ijoollee biyya Saawud Arabiyaa keessatti gochoota fokkootaa akka malee jibbisiisoo fi takkaa ummata kanaa miti ummata biroo keessattuu dalagamee hin beekne walirratti dalagaatiin jirtu ilaalchisee yaada kannatidha. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya namni hundinuu dhimma kana ilaalchiftanii callisuu hin qabdan. Ijoolleen tun gochaan isaanitti jiran gochaa wambadummaa, gochaa diinummaa, gochaa ummata kana daranuu wal nyaachisu. Gochaa daranuu gadadoo hamaa keessatti saba kana hoffisu hojjechaa jira waan ta'eef namoota keessa fuqaraa biyya Ameerikaadhaa kana ijoollee biyya Ameerikaa tana tatteessee maallaqaan ijoollee tana duuba teessee walitti oofaa jirtu jira. Kun maqaa Harargeedhaa ta'e kun maqaa Abaluudhaa ta'e ifaan ifatti gabbaanii TikTok kana gubbaadhaa garee ijaarratanii maallaqa walitti qabanii abbaan maallaqa walitti qabu kun ijoollee tana qunnamee ijoollee tanaaf maallaqa kannee karaa adda addaatiin gooyisa. Ijoolleen ammaan kana biyya Saawud Arabiyaa keessatti gochaa fokkota ijoollee Saawud Arabiyaa dalagatuudhaaf biyyaa baate rakkinni biyyaa baase irratti gochaa fokkota yaa dallaalota yaa shiftaa mootummaa kana wajjin ta'uudhaan uummata keenya dararuudhaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti gaaratti galtanii uummata cinqaa jirtan meenuma dhaggeeffadha. Ijoollee xiqqishoota namee akkuma isaan itti laffa'anii biyya san dhaqallaala. Keessafuu warri dhiiraatillee nagaya. Ijoolluma shamarranii daa'ima tana tagartee rakkinaaf biyyarraa baatee gaara kana keessa tuum garaadhaa qabdi subhaanallah. Meelaa laata garaa qabdu hundaa as keessa jira. Haala kanaan gaara biyya Saawud Arabiyaatii fi Yaman jidduu kana keessa haala kanaan deemaa turte ijoolleen tun. Tagarii isaanii osoo deemaa jiraniiti qeejjabbuu fi bineensi garaagaraa nyaatee du'an. Tagarii isaanii ammoo diroonii itti kaasanii dirooniidhaan achi keessa dhayanii fixan. Haala kanaan rakkataniitiin biyya Saawud Arabiyaa san dalagachuudhaaf dhaqan. Ammoo baalageen durriyyeen dallaalonni mootummaa shiftaa biyya bulchaa jiru kanaa wajjin hojjetu. Karaa adda addaatiin human trafficking waan jedhamu san yaadadha. Waan Jowaar Mohaammed barreeffama keessatti barreesse. Barreeffama Jowaar Mohaammed fi Sheek Jamaal Ali takka takkaan hin gurreesse hin buusa wal duraa duubaanii. Ammoo garuu waa xiqqoo har'aa dubbachuu waan qabnuuf ijoolleen tun amma gaara gartee biyya Yaman keessatti mana kana hundi ijaarrattee akkanatti jiraachaa turte jecha. Namni jireenya hadhaaya akkanaa kana dabarseeti jecha. Amma ijoolleen tun warra gartee karaa seeraatiin biyya Arabaa tanatti ergamaa jiran shamarran biyya Arabaa erga seenanii haala kanaan aram dhaabbatee geebalaa ture. Isinii galtee
tareefun tuna mana shara jala dhaabbatun ammoo warra kana kun amma ijoolleen kanaatu warra miilaan itti jiree baara san gubbaa dabree gaara Saawudi Arabiyaati fi Yaman kana keessa haala kanaan rakkatee biyya namaa san dhaqaatiin jiru jechuudha yaa obboleeyyan. Ijoollee tana rakkina biyyarraa haala kanaan oofaa jira. Mee laala daa'imman kana obboleeyyan shamarranuma kana laala. Shamarran haala kanaan biyya namaa dheeyite kana itti qoosan jechuudha. Shamarranuma kanaafillee jaanii osoo hadiisan taatee bara. Ilma shamarranuma kanaafillee ijoollee yaadduu miti ijoolleen ammaan tana agartee gochaa fokkotaa gochaa hin taane gochaa takkaa dalagamtee hin beekne walirra daleeydee maqaa saba kanaatillee nyaataa jirtu jechuudha. Amma ijoolleen tun biyya Yamanirraa gara Saawudi Arabiyaa odoo deemaa jiraniitiin qabamaniitiin fuudhanii deemaatiin jiran galleetiin jirra booyyaan galchuudhaaf waan deeman itti fakkaate. Haa ta'u garuu Saawudi Arabiyaan qabdeetuma gisee isaan Yamanirraa achi seenan fuuteetuma gaara keessatti jidduu Yamanii fi Saawudi Arabiyaa kana gaara keessatti ganneeyitee biraa deemte jechuudha obboleeyyan. Ilmaan namaa haala kanatti biyya namaa dhaqaa jira. Gidiraa meeqa keessatti ilmaan Oromoodhaa rakkatee biyyarraa yaa'ee biyya namaa keessatti rakkachaa jira jiran. Gocha fokkotaa ijoolleen Oromoodhaa biyyoota Arabaa keessatti yeroo ammaan kana walirratti raawwataatiin jirtu ilaalchisuudhaan yaadota namoonni ergeef fudhatee obbo Jawaar Mohaammed guyyaarraan kana waan jedhee barreesse qaba. Kabajamtoota jaaltamtoota dhaggeeffattoota keenya. Haariin dhugaata asaana kana dhufe gara jabeenya namaati. Humna hidhate qofaa miti mootummaa gaafi warra yeroo qofaa miti. Gara jabeenya dhufe viidiyoo amma intarneet irratti agartan kana kareeffamuu kan lubbuun guban bakka tokko qofatti miti kalaa jiru. It's happening across the country. Namni lubbuu wal gubuun it's happening across the country. It is happening across the country. It is being done by all actors, organized or disorganized. Sankumaa miti. Isinuu seenu jirta nama kana maal synthesize ta'e namni nama lubbuun guban arganii guyyaa tokko faasaa namni guyyaa lammataa bira kute amma nuti gabaasa tokko tokko qabdee hidhamaa baasanii ajjeesuun miskiina fixuun maaliif dhugaa taanu akka waan guddatti ilaalamu cruelty waan biyya san dur hin jirre wani tokko jiraami dur hin jirreen biyya san dhufe jira. So kuni maal godhee kufaatii diinagdees dhumaatiin namaas diigamuun biyyaatis akka waan normaal ta'etti hawaasnis mootummaanis sirnis akka fudhatu godhee jiru. Amma rakkoo biyya sanii nama biyya sanii irra faranjii wajjin gaara haasa'u galaaf dura koo teenyuuf galaafeeta faranjiidhaaf hubachiisu nutti ulfaata ture. Amma daqiiqaa 5 keessatti faranjiin biyya keetti rakkoo biyya sanii ni hubattu gaan ittiin. Namni biyya sanii garuu normalize godhe cruelty hammeenya cruelty kana fudhatee normalize godhaa dhufe jechuudha. Maaliif hin darsetti commercialization is PRization isaatis anti intellectualism is cruelty kunis hoggaa waliin qabamu adiin biyya sanitti waan haaraa keessa seenaa jirra. Akka hawaasaatti akka biyyaatti akka uummataatti feezii haaraa keessa seenaa jirra. Kana akkamitti keessaa baanaan gaarii guddoodha. Kaleessa dhimma gochoonni suukanneessaan biyya keenya keessatti adeemsifamuu yookaan normalization of cruelty erga maxxansee booda namoonni hedduu viidiyoolee ijoolleen teenyaa gosaa fi golaan wal qooddee gammoojjii biyyoota Arabaa keessatti walirratti raawwattu naa ergaatiin turanii jedha. Gochoonni viidiyoolee isin argitan keessaa mul'atan sun maxxansuu fi dhiisitii ilaaluufuu baay'ee ulfaata kan jedhu obbo Jawaar Mohaammed ilmaan saba tokkoo dhiisitii diinni wal waraanaatiin jiru gocha fokkotaa akkasii kana walirratti raawwachuu fafaa jedha. Dhimma kana irratti mee yaada koo haa kennadhu kan jedhu Jawaar Mohaammed tokkoffaa ijoolleen fafa suukanneessaa akkasii walirratti raawwattuun gara jabeenya akkasii kana eessaa fiddi gaafii jettuutu as jira jedha. Deebiin isaa ammoo ifa kan jedhu Jawaar Mohaammed waggoota darban kana keessa wal waraansa biyya keenya goolaatiin jiru keessatti gamaa gamanaan hiriirteetiin hirmaachaatiin turte yookaan dheenyaan daawwachaatii turte jedha. Imala gara biyya alaa gootu keessatti illee jeequmsa Somaaliyaatii fi Yamanitti heddaran gochoota akkasii arguu fi gariin isaanii ammoo qooda fudhachuullee waa hin oollee jaam. Ka'ee ofiitii fi amna irratti gochoota suukanneessaa irratti hirmaachuu fi daawwataa turuutu gara jabeenya akkasii uume jedham. Kanaafidha kan inni gochoota suukanneessaa akkasii san raawwachuun kan garee tokko qofaa osoo hin taane gaaga'amaa xiinsammuu biyyattii guutuu goolaa jiruuti kan hin jedhee kana dura yaada kan nadheefi jedham. Lammaffaa jeequmsi biyyoota Arabaa keessatti ijoollee teenya gidduutti gaggeeffamu kun daldala daddabarsaa ilmaan namaa yookaan huumaan tiraafikiin waliin kan wal qabatudha kan jedhu Jawaar Mohaammed maafiyaawwan daldala kana gaggeessan bara wayyaanitirraa kaaseeti kan mootummaa Itoophiyaa waliin kan hidhata qabanidha jedham.